برا كنت يا كودي يا برا ما ميتو كم سيفيني تقول في فراجت ما ميتو يا تفري فيكو ميتو أنا سيفيني ما إيشي غورسي وانسان ده كسي جبتيس إستي سرتي سيالجي ما تعالجوا أكم جرتنا وردتو تخنج كالي في خبجمو أكم نجاك بدي فياخي سن جرجرتو أرانتا نمو كانيشو maaliif dhugaan jirtu viidiyoo kan dura isin gadi sirriitti dhugaan jirtu bahe jiru walumaa galatu bakka roobsan mucaa sababa xiyyaa kana bira jiru san maame sirra dawalitiin akkanaati wanni kun kijibaati waan ragaan qabatamaa tokko roobsan isinitti argatiin jira isaanitti argatiin dhaabbadee bikka tanatti eegu jira jechuudha waan na deebisu eeguutti jira taa'ee ammaan tana achi kutee maaliif yoottan annichoo yoo na jaalatte kana booda qaxxaa na deebiti yoo na jaalachuu baatte immoo ni hafti jechuudha anis kana booda irraa hin muradde dhugaa dubbachuudhaaf annichoo na dhaggeeffadhu wallaahi wabillahi arra onnee irraa sitti haasoo jira annichoo onnee irraa sitti haasoo jira yoo jaalalti hin qabaatte amma keessatti manaati akkana deebitu barbaade yoo immoo jaalalti hin qabaanne haati narra si'achittis dhalaan akkana bakka ifama ifama na godhaadha si'achittis dhalaan akkana jechuu kiyyan dura annichoo siin jaaladha siin kabaja onnee tiyya keessaa bikka qabda mana qabda iddoo qabda nama sitti argeetiin jira saayiba keetti argeetiin jira maameetti argeetiin jira waan isaan sin jaan inni sin wal agartaniiti haasoftanii keessatti agarsan yoo amante amantaa yoo amanu baatte immoo na dhiiftee teessa anis onnee tiyya sirraa muraddeetiin abdii tiimee dhugaa tiimee sirraa hafa maaliif sin dararu kana booda si jala deemee wallahi sin dararu dhugaa dubbachuudhaaf hordoftoota kiyya qaalii fi kabajamoo miira keessa galee dubbachuudhaaf dhiifama naa godhi annichoo sin baay'een si jaalladha baay'een si kabaja hordoftoota namni nama jaalatu tokko nama ilaa adeemu haala fa'u viidiyoo takka taniin gadi dhiisanii jiran malee viidiyoo sanillee isin gadi dhiisanii ture jette cal jettee haateessu jee dhalaa ijoollee dhalaa takka nama afurin itti ergite annichoo nama yaamee jechuu wallaahi hambaraa deemee itti yaamee ijoolleen kadhattee dadhabdee jechuudha annichoo kadhatanii dadhaban viidiyoo sanillee isin gadhiisee ammaan isin gadhiisaa jira laaltanii anattis murteessaa mee isittis murteessaa maame sanii hojii deemu jirti maamee fi jaalachuu deemaan isaan beekonni yemmuu michoo ni jajjabeessaa bara baay'ee jajjabeessaa waan ofii jaalachuu deemu na fakkaatan wallahi ifi jaalachuu deemu na fakkaata qiyyaa ilmaa isii qomodootee andichoo maamee ni agarta dhaamsa qiyyaa lasitti argitin jira obboleessi qiyyaa saayiba keessatti argitin jira viidiyoo kan ni agartan sillachutu saayii 24 jala teessanii yuutuuba kaa yuutuub ilaaluu jirtan akkuma mataatti viidiyoo sanillee ilaalte yoo atillee ilma namaa taate obboleessa qabaatte anaa fi annicha hedduutti tola yaaddee nagee yaaddee jaalalan akka walitti deebiin godhuu qabda obboleessi yoo qabaatte jechuudha yoo immoo annichoo jaalachuu keessaa qabaatte addoo dhiibii attiin dhorki bakka annichoo jaalachuu deemte yoo immoo isii jaalachuu hin deemne akkuma saayibaatti akkuma dhiiraa tokkotti yoo hooliin jiraatan taate dhugaa keeti saayibtitteeti jeetiin ni amanaa yoo san taate akkas yoo immoo san hin taane dhimmi kee dhimma biraa taate naabisii isi akkas oofi an akkana oofi erga keeti jechuu ifama naa godhaa dhufte xiyyaa maaliif annicha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jidduuttis nama meeqatti ergeetiin na diddee namni hangam takka jaalaaf akkana deemee nama kadhatasa jaalatti dirqiin taatu maa isin beeytanii dirqiin taatu wallaahi jaalatti dirqii tarkaanfii tan qabdu garuutu annichoon na jaalatti dhugaan na jaalatti wanta isiin rakkoof bal'ooti jesan keessatti hojii koddattee waa hunda qiitiimee isiin naa fudhattee na waliin jiraachuu saniitu dila kana akkaan jala deemu na godhe jila kana deemee immoo isiirraa isii akkaan hin arganne waliin milkooyne waan hin godhu danda'uun qabu saayiba keessatti eegu jira walumaa naa eenume dhufu jira. Ansirraa fagaadhee jiraadhu salaala rakkina tamaatu si gadi jedheen bula qaama si deeboodhus abjuun si laala godaane si naafu gaaf rabbiin hangala wal si fidee dhufuun kenna jaalala
Ansirraa fagaatee jiraadhu salaala. Haatilleen darramti saayiba kee dhiifama. Rakkinatti maattu si gadi jedheen bulaa. Dirqama saayibumaatiin na godhe. Uffatallee jireenya akkuma kiyyaatti jaaratu jiraala. Arrabooti silla Odaan sinaafu gaaf rabbinaan kana. Hordoftoota kiyyaa dhufanii jireenya hordoftoota nagaa kenna jaala. Akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Har'aan tana akkuma isin jenne san irratti dhugaa jirtu. Akkanatti eegaan isaa meeqaan beeseeta wallahi deemuutiin jira hanga ammaati maaliif gaas dirqama Lolameen jidduutti dirqama saayibummaati gaa dirqama saayibummaati olii gadi jira wallahi innilleen gihee isarra jirtu akka saayibaatti baachuu jira naati isii jidduu deemu jira laal hogguta akka isaan bira dhaqeen dhufe hogguta kana bira dhufe jechuudha amma innilleen ergaa isaan bira na dhufe isaan irra barbaade jechuudha waan isaan bira dhufte bichaan barbaadan yoo haayeen dhufte haayaan na dhufu yoon baraariyaa bareedaa waan ajaa'ibaatiin si asbaar gizeettu waan bareedaadha waan israa qabadhee dhaqees an abdii irraa mul'achaatiin jira amma abdiin kutatini deebis bakka takkatti waan gartee marajaan qabadhee isii biraan dhaqees amansiisaa waan sila gartee viidiyoos te agarsiistee viidiyoo agarsiise moor garuu gartee kana caalaa waniin itti amanu micoosan amanaa dhiyeessite ammas viidiyoon tu waan yoo akkas gootanii akka deengaddaa san gootanii fiddanii beekaa na jette akkam akka deengaddaa akkam goone deengaddaa viidiyoon san kijiba innan gaa kijiba ta'u akkamitti kijiba wanni akkasitti amma si fudhatte moo si fudhanne bichaatti waan san viidiyoo san kijibette moo garuu kana amansiitu kana caalaa jette micoosan na dhiyeessaadha micoosan akkasittiin isiidha isinis osoo hin taane isirraan dhaguu barbaada. Micoo miti mucaa footoo idiit godhe sana viidiyoo idiit godhe akkasi fakkeessan qabnee fiduu dandeenya nuti yoo micoo gartee sira immoo viidiyoo irratti na harkitana naaf fidaadha jettee jirti. Kanaafu biraan minna kasan yoo fiduu achi bakka isin daleetu nus bira dheeyna. Bakka dalagaati qabnee finna. Ba'ee feenu bakka dalagaa sanii bira dheeyna yoommoo asitti adees asitti qabnee isii fiduu dandeenya. Yaa amma deebisaa isin si kan deemu barbaada saayiba kiyyi. Jaalatti hin deebi'etti isaa waliin hin deebi'etti moo hin deebi'etti. Akkas hin jenne laal viidiyoo kana viidiyoo agartee himaan tan viidiyoo agarteeti jirti akka farreetti deebitu boroo jechuun akka farreetti deebitu isii boroo agartee isaa wajji waliin hin deebi'etti. Hin deebi'etti. Hin deebi'etti. Qaamaan garuu micootan dura harkuun qabaatti. Michootam. Michoo agartee amma viidiyoo irratti gara kana qaamaan illee afaan isii irraa dhagahuun qabaatti. Michoo fideetiin dhufaanaa fidee dhufa. Bakka kanaafuu akka deebitu abdiin qaba. Ambar guutamee baramma wallahi guutameetiin jira bakka. Akkasuma qabu saayiba kiyya jajjabaadhu akka deebitu abdiin qaban illee maal guutameetiin jira wallahi inni choona wallahi inni choona guutee jirti bakka guutameetiin jira yoo dhaabbachi taate sama kan dhaabbadhu urgeetiin jira asi guutameetiin jira bakka. Saayiba kiyya bar nu hundaa dararamu jira ana hordoftoota keenyaa fi namoota hedduu kaameramaan hundinuu dararamu jira kanaafuu warreen gartee cinaa dhaabbattanii nu dararamaa nu yaada keessan komantiidhaan nu katabaa akka waa hunda ammallee wallahi lakkoofs deebisan diinaan deebinanii sila amma haayaadhaan na deebuu qaba ture. Haayaadhaan ammallee amma haayaa keessa jirti. Laala ammallee karaa dheereeffatanii jirti. Daareektii isaa wajjin walitti hin deebi'aa bichaa dubbachuu qabdee sitti amma. Atis gaarii kan godhee gaafattisa. Sosodaachaa gaafattee immoo akka namni furtii barreessi furtii nan qabu deetee hanni choofarreen akkanaaf akkana jettee bakka. Amansiisee baramaasan. Viidiyoo agarsiisee moor garuu kana jaalaa agaruun qabaa jettee agartu rakkoo hin qabu nuti fiduudhaaf mirga qabna nuti isinis mirga qabdi gaafachuu nutis garuu dhiyeessuudhaaf illee akkasumatti waa hunda waan jiru adda baafattee isinillee akka deemtu abdii qaba garuu ati samma saayiba kiyoo deebisaa guutummaan dhufne bakka. Deebisaa bakka ani. Bakka farreen hin fadhaa walitti himuun hin fadhaa fi hin fadhumna deebuu qabdaan sin jebbar wanni si argan marikaan kiyyan. Amma garuu ana kana si himutti. Cinaa qabdee dhufte kaa cinaa qabdee dhufte akka nama. Ni deebitiin jeegama feeti. Dhageeffadhu siif ilma hedduu naariini. Ana akka deebitu. Ana akka deebitu. Ani cinaa akka qabuudhaan barsiitiin argine bar cinaa ifa bakka nuti illee dararamu jirta garuu cinaa akka bosan taane laa waa lama bichaa gaafattee deebuu qabdaan sin jebbar. Wani lamaan bar gaafatte. Kijiba viidiyoo itti agarsiisetti ol qabdi itti agarsiisteemi. Amantee barammas. Amantee. Amantee. Fudhattee garuu mooru harkuun qabaa itti micoosan. Haa agartu rakkoon qabu nuti rifinnaafi. Waan kana dhugaa kana hanga jirtutti godhee seennee baasuudhaaf. Dirqama keenya. Dhugaan kana ala baasnu hin jiru. Baasne garuu viidiyoo agarsiisnee. Nama jaalladhu nama arraabu qabna nama illee dimnee nama kadhachuu qabna miilarra. Na dhageeffadhu siif ilma. Dhageeffadhu siif ilma. Bakka isii amma deebisaa naa kana deebisaa. Ati deebisaa naa kana mataan kee. An deebisaa fakkeenyaaf deebisaa akkam jettu fakkeenyaaf mata kana eeggatu. Hayaa fi hidha. Ati maal jedhin si argata? Hayaadha bakka yeroo ta'e guddin iyyuu jirtan. Hayaa sin jetteeyi garuu dirqama keenya baachuu ma qabna waan isin jette haa namni maarree. Arraa sammaas boris baallama maal isin mana meeqaati? Maqmaan Oromoon dhageenya waan jette nani maarree kanaafuu waan nuti waan isin jettu
jaarsa areera kaaye waan mati roorkii waan jaamta kan nageenyeef. isin yeroo hunda maali baallamachumaan nuuf qabdi ammas kara biraa kutti maali isin deebisu yeroo dalagaan qabnu ismata tasgabbaa'ee mira keessaa bahiiti dhageeffadhu. waan viidiyoo irratti geesse kan ala wanni hafin jirtu. Amaaniif innaan sin jeenaaf. Yoo nama biraa qophee na dhageenii viidiyoo kana agarta annichoo yoo nama biraa qopheeffatee jiraatte lafa ammoo jaaladhu mirga keeti. Maamee jaalatta jaaladhu wallaahi ubille yoo maamee jaalattee jaalattu. Dhaggeeffadhu isaatu olii qaqqabu jiru isaatu akka ashaangulitti kaartoon isii gorte. Dhaggeeffadhu sibiil maamee bira keessaa bahiiti amma. Maamee yoo jaalachuu feetee jechuun mucaa yana deemtu qalaasan. Amma tasgabbaa'ee mee wayii sii maal dhaggeeffadhu. Maamee fi jaalachuu deemu mucaa sana annichoo jaalachuu deemu wal. Aboo nu qaanyeessin dhaggeeffadhu sibiil maamee waa'ee maamee irraan xiqqoo sii maal dhaggeeffadhu. Ati teetiifuu dubbii matarra qabdee tireetii matarra qabdee nagdee. Waa'ee maamee irraan xiqqoo sii maal dhaggeeffadhu. Hinta mee tasgabbaa'ee. Qoy nu jiddu jiruu teefitutu hin jirtu. Ani bar dirqama isaa maatiin boo jira. Kun dirqama kiyya. Okay. Dhaggeeffadhu. Waa'ee xiqqoo waa'ee maamee irraan. Maamee laal dhageessifadhu sibiil maamee jechuun bara kayii walitti sinfiduudhaaf. Akkana daliluuf jira akkana gargar nu. Na caalaa maamee walitti sinfiduudhaaf. Aartaa isin gidduutti hafalu jiru warra. Akka kiyyaa fi amma naaf maameen akka tokko jira. Isin lamaan walitti fiduudhaaf. Waan meeqa dalagu jira. Maamee tu anaaf inni soofida. Isin akka tiibii na baasee bokkol fuudhee na baasee akka tol fuudhee na baasee. Amma dhaggeeffadhu sibiil maal. Awwan irraa dhisi kaasama roobsan. Waltaatee dhuftanitti inni. Meen ilaaltaati ati illeen waan san. Wanti ilaalu jirtu bakka. Maamee ati illeen biraan si keessaa. Bar maameen kayisiisna sosobii. Gama kee kana harkisaa jiru isa takkafaan. Ani choo gama xiyyaar keessa. Annaa wal gahuuti. Aboodii si boorarraa. Dhaggeeffadhu. Amma tasgabbaa'eetu nu waan akkana dhiisi waan akkanaati. Maamee isaa hoo aarsaa kafalu jiru waan kana isin walitti sinfituudhaaf. Akkamitti aarsaa kafalu? Maaliif isi sosobee akka bar isiisan ka dhuftu isaa yaamee bar isiisan silaan dhuftu annaan dhuftu silaa isin. Awwadii amatu mataan qabdu bitamtee jirta. Haayamee akkaan bitamee ilaaltaatiiti. Bitamtee jirta bakka. Qoy amma naafi ni jirtu rakkachitti hin jirtu. Akkamitti afaan bara rakkoon ta'e rakkooti yaa bara. Maamee tokko misi feenni coolii fidu fadhaa jirta. Maamee michoo nyaachuu fadhee fifu. Maamee dhaggeeffatu siifin hima. Isii gorsee waan san hunda akka kijibatees isitti sirriitti isii galchee na caalaa jechuudha. Isii galchee sirriitti isii sossobee tapha akka loltu sossobee gama kee kana harkisu jiru walitti deebi'a jee harkisu jiru takka faayisa. Kanaafuu maamee waliin harkisu jira. Isii tana sossobee gartee mee galtee ati galtee laalta viidiyoo saniiti. Maamee achirratti atu qoodanii keessa. Gallee laallaa minuus bakka. Sa'aatiin Haya bakka dhiisi bakka hayyee. Kun bar makii bakka. Garuu maameedhaaf booda dhiifama gaafata maamee booda. Dhaabbiin mee hordoftoota kiyyaa na gaafata sirrii kan oowwan akkaas rabbii keessa daaddu. Hordoftoota kiyya qaalii fi kabajamoo dhiifama nu godha. Kuteetii dhaqee dhufee maameen siifiyanicha walitti araarsu fadhaa siifiyanicha walitti fidu fadhaa. Viidiyoo sana gartee nama kana qabee kan na baasu michoo bira ati ajjeesuuf deemtaa jee nama sin naafiyanicha walitti fidaa. Naan taphatanii isaan lachuutu naan taphatu jireenya fakkaata. Bakka amma viidiyoo laaltaatiiti. Fixadhuuti. Viidiyoo waraabdani? Viidiyoo waraabne. Eessa waraabdan? Achuma waraabne. Chaanala maameera waraabdani? Ni laaltaati. Dhaggeeffatu siifin eenyu bilbila isaa sanatti? Okay, hordoftoota keenya viidiyoo waraabne jira jaanii hundaafuu viidiyoo isaa waraabanis ni ilaalaa waan irra geenyu walumaanuu antiyyaa isin biraan hin gahaa nagaan jiraadhaa baay'ee warri chaanala kanaaf ari'atan ammoo sabiskiraayib godhaa mataan akka nu ogu jiru dhukkubu jirullee viidiyoo isin waraabu jiraanii sabiskiraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbadaadhaan nagaan nu turaa baay'ee.